Yeroo dheeraa miidiyaarratti si beekaa tura. Akkatti qaamaan si arguu kiyyatti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Keessumaayyuu waan warri kaabaa handhuura ta'e isa bakka tana jirtu tana ta Oromiyaa marsitee jirtu tana teen nagaafa jedhan nama hunda caala namni afaan jaraa nurraa qadaadessi yeroo tokko hamilee naaf hime. Itti aansuudhaan gaafii takkaa lama qaba. Dr. Tsaggaayee akka aktiivistiitti beekaa. Garuu haasawaa isaa inni edmantanii godhee fi har'allee godhaa jiru irratti akka qondaala wobootti isa argaa jira. Aktiivistii immoo qondaala wobootti kan addaan na baase. Inni lammataa dhugaa dubbachuudhaaf ani umrii ijoollummaa irraa kaasee siyaasa keessa ture. Hawwiin keenya dur ummata kanaaf lola keessatti du'u taate du'a hawwaa ture. Haanu ajjeesanii dhiigni keenya Oromiyaa haa ijaaru jedhaa qabsaa ture. Haga gaafa bara 2016 biyyaa ari'amnee baanutitti. Garuu ummanni Oromoo waan qabsooti waan akkatti namne. Oromoon qabsaa'ee diina isaa qaccabsee taan maqaletti galchee nafxanyallee mataa keessa dhahee barbadeessee ka amma diina nutti ta'e akka Oromootitti warra siyaasa Oromoo gaggeessina jedhu kana. Oromoodhaaf ammatti warra siyaasa gaggeessina jedhu kana caala diinni biraan jiru. Akkamittiin wareegamni sun hundi kaffalame kun aangoo qabatee kun asitti hafee walii galanii waliin haasaanii biyya kana gaggeessuu osoo danda'anii kuni dhufee amma gama gaafii kiyyaatti yoo kadhee Ustaaz Zaggish warri amma biyya bulchaa jiru kuni Oromoo ta'uu isaanii shakkiin qabu. Nafxanyaa jechuu dandeenya waan fedhe jechuu dandeenya garuu isaan Oromoodha kun beekamaadha. Warri mootummaa kana mormaa jirrus warri bosonaas ta'ee warri kallattii biraatti mormaa jirrus nutis Oromoodha. Amma qabsooni woboo qaama Tsaggish irraa haasaa jiru kuni kadeemaa jiru kuni impaayira kana jiisuu ka jedhu kuni bifa kaleessa sirna nafxanyaa buqqisuu fi sirna wayyaanii buqqisuudhaaf qabsaa'aa turre saniin qabsoofna moo akka nama Oromoo lolaa jiruutitti tooftaa jijjiirree qabsoofna tan addaan hawaasii ulfaadhu galatoomi. Waraanni tokko injifachuuf naamusa akka sibiilaa jabaate qabaachuu qaba. Kana hin qabu kana maaliif dhabe waraanni bilisummaa Oromoo? Anis waraana bilisummaa Oromoon ture. Sana gaafa san waan dhimma Oromoo laallatu fakkeenyaaf waan akka qabeenya Oromoo kan dhaabbanne uummata Oromooti. Lilmee tokko irraa fuudhuudhaaf isa gaafanneeti yoon harkatti illee bade dachaadhaan bakka buusna. Har'a naamusni sun hin jiru. Maal ta'eef woboon naamusa kana dhabe? Kaaniif uummanni Oromoo giddugaleessa dhiha maqaa waraana bilisummaa Oromootiin daraan inni amma argaa jiru takka seenaa isaa keessatti argee hin beeku. Tokko dachee woboon socho'u keessatti kibba gaafa turretti nagaa malee hammeenya akkasiin jiru. Har'a garuu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin wanti ta'aa jiru waan baay'ee nama suukanneessu. Maaliif waraanni kun to'annoodhaan ala ba'e? Seera santu jijjiirame. Seera ilmi waraanni bilisummaa Oromoo nam tokkeerraa kaasee uummata lubbuu kenneef sanaaf kabajaan inni qabu asirratti baata malee Oromoo hudduu keessaniitu. Inni ammaa dhiitaa jira. Wal sobnee wal bira darbuun nun barbaachisa. Furmaatas hin ta'u. Kanarratti qotee bulaan maaliif rakkataa? Mi'a isaa gabaa baasee gurgurtee galuu irratti rakkina guddaatu jira. Waan narra ga'e wajjinan jedha. Inni yeroo isaa eeggatee furama. Kanaaf naamusni waraanatu ajaja waraanaatiin ala ba'e moo maaliif naamusni isaa sun dhabame? Kan biraa seenaa qabsoo akkamii waliin qabna Habashaa wajjiniin
otoo maanni tarsiimoorumti abashaa wajjiniin nu oofu. Okay? Isaa wajjin walii galleen dhiharraan seenaniitu uummata keenya bakka inni jirutti fixan. Uummata kana wajjiniin qabsoo firoomsannee obboleessa keenya kuffisuuf deemna. Walii galtee dadhabuu keenya malee abiyyitu irra nutti aana. Yoo dhugaa dubbanne Amaara har'a wajjin firummaa godhannee too deemnu wajjin. Isa kana maaliif dadhabne? Kanaafi please Oromoon rakkoo argaa jira. Naamusni waraana bilisummaa Oromoo haa jabaatu. Kana caala wanni nan jedhu hin jiru. Dhaamsi immoo yoo yeroo qabaatte si waliin dhaammachuu barbaadu hin jira. Galatooma. Orma Tigireedhaan lolan Oromoo meeqatu du'e? Oromoo namni Oromoo du'e kana lakkaa'ee miliyoonii namoo haan miliyoonii namoo Tigireedhaan aboo miliyoonii jenna. Oromoo miliyoonii meeqatu dhume jennee namnumti rikoordii nu godhee qabu jira. Kanuma bichaadha. Akkaataa namoota akka keetii kana ala jiru hawaan Oromootiin dubbadha jedhu nama hayyoota qabnu jedhu kana cufa akkamiin waan haasoyne kana walitti fiduun danda'amaa kana silaa bakka itti nuu godhamte gaarii jechuu kiyya galatu. Akkoon jirtu jerri lamaa sana akkoo jiru ta'ee garuu kan saba gaggeessuudhaaf itti gaafatamaa yookiin fuula dura jiru hayyoota. Hayyoonni tokkummaa hayyootaan mul'attu saba kana waan akkaataa itti ijaaramuu qabu fi akkaataa itti waan ijaamu hunda lafa keessee jirta. Rakkoon hayyoota isin jidduu jirtu kana akkamitti furuun danda'ama? Rakkoon kun furamuu baannaan wanni ati lafa keessan hundinuu hojiirra ooluun isaanii ulfaata. Maal yaadaa jirtu ati hayyoota qabdu keessaa tokko ka fuula duraa jiru tokko si hayyoota kana ijaaruudhaaf ani waan hin ayyaade qofa malee hin ta'u kan juusan lafa kaayamee akkaataatti walii galuu danda'amu jira laata. Habashaa irratti oolaadhaa fi faaloodhaatti walii galee mootummaa jiisu jira wanti tokko waan sifa keessanii haa ta'u beeku saniin argee ture wanti kun kan dhugaa ta'u ta'e. Oromoo deemee boodara butamuun isaa waan baratame tokko sagal kudha sagal cingaysa kana gabe akka kun hin taane falli isaa maal waan Isti demoo qondaala waraana bilisummaati waraana bilisummaa Oromooti kan jedhu ani activistis akka activistis of ilaaleen beeku by the way. I am just an academic. I am a public intellectual who is kind of engaged intellectual. Waraana bilisummaa Oromoo garuu nan deeggara nan gargaara. Ilmaanni nuti qabnu isa qofa waan ta'eef jedheen amana. Waan hin danda'een immoo gargaaruu itti hirmaachaa jira. Waan hin danda'een beekumsa kiyyaan ogummaa kiyyaan bira dhaabbachuun barbaachisaa jedheen amana. Oromoon hundi akka bira dhaabbatu karaa hundaan akka bira dhaabbannu maanni qabnu tokkichi isi waan ta'eef isan dhaabbata. Kanaan achi aktivistis miti qondaala wabootis miti miseensas miti warri jaarmiyaa keessa jiru ni beeku kana mirkaneessuu danda'a. Warri aangoorra jiru Oromoodha. Yes, dhiigaan Oromoodha. Lammiilee Oromooti. Waa'ee qabsoo gaafa haasofnu garuu dhiigni waa keessaan qaba. Qabsootti gaafa uummata fudhattee ramaddu dhiigaan Oromoodhaa moo jettee dhiiga qulqulleessuuf hin deemtu. Yaadni isaa qabsoo bilisummaa Oromoo wajjin jira moo miti jetteeti. Jarri kun ani Oromoodha erga jedhani namni lakkisiin Oromoo mitii jedhuu ni danda'u hin jiru. Nuyi Oromummaa kennus Oromummaa namarraa kaasuufis hin dandeenyu. Namni tokko ani Oromoodha yoo jedhe Oromoodha. Okay? Akkamitti afaan dubbata, aadaa isaa beeka, afaan beeka, seenaa beeka, duudhaa fi dhugaa Oromoo beeka. Yoo ta'e Oromoodha. Alright? So dhiiga qulqulleessuuf hin deemnu, waan dhiigaa haasa'uutti hin deemnu. Oromoodha jedhee Abiy Oromoo akkasitti fudhata.
Garuu mooraa qabsoo Oromoo keessa jiraahi lakkin jiru. Naftanyaa jettuun eeyyeen hanga ilaalcha nafxanyummaa faarsu sanatti hanga sirna nugusootaa durii faarsee isa gad deebisee nurratti dhaabuuf tattaafachaa jiru sanatti akka naftanyaatti ilaala. Ani akka ilaalutti naftanyaa caalaa nu miidhee jedheen amma. Kanaaf Koloneel Gammachuu wagaaf tokko maal jedhe sirni kun hin jedhe mootummaan kun mootummaa nafxanyootaatii fi mootummaa ergamtoota nafxanyaati dallaalotaatii jedhe. I think sirri. Kana jechuun garuu ijoolleen sun Oromoo miti jechuu miti. Oromummaan nuyi miti kan kennuufi Rabbiitu kenneefi irraayis fudhachuu hin dandeenyu. Oromoo miti jechuun hin dandeenyu. Akka nama Oromoo tokkotti mirga isaatiif dhaabban eenyu lolee haa ta'u. Oromummaa isaarraa ka'anii Abiyyi gaafa jibban sirrii miti jenna. Ana akkina beektanii mootummaa Abiyyi kana jalqabarraa kaasee nama mormuudha. Gaaf tokko waan gaarii godhe Abiyyi. Biyya Tigraay deemee afaan Tigiriinyaadhaan dubbate. Warri Habashaa hundi seerri heera mootummaa afaan biyyattii afaan mootummaa federaalaa afaan Amaarinyaati malee akkamitti Piraayim Ministeeriin biyyattii afaan biraa dubbata jedhanii maraatan. Gaafasi dhiisaagaa waan gaarii godheef waan irraa hin eeggamne godheef hin abaartan. Waan irraa eeggamu yoo dadhabe gaafas abaartu. Garuu maaliif akkasitti balaaleffatan? Jechi suni Amaarinyaa malee biyya san keessatti mootummaan federaalaa dubbachuu hin qabu ilaalcha jedhu irraa waan dhufeef isa dubbateef hin balaaleffatani. Kuni waan sirrii inni godheedha. Kanarraa kaatanii abaaruun sirrii miti jedhee mormeef. Amma akroobaatii jalqabdeetis maal jettee warri Amaaraa? No, kun sirriidhuma. Waan gaarii godhe. Biyya hunda bakka deemu afaan san yoo danda'e afaan saniin dubbisuun uummata sana kabajaa uummata sanaaf qabu agarsiisa. Biyya hundatti. Ani kan na rakkisu Abiyyi Oromiyaa dhufee gaafa afaan Amaaraatiin nu dubbisuu barbaada. Yookiin immoo dhimma Oromoo gaafatti dubbatan inni dhimma naannootii waa'ee ganda keessaan kaasinaa gaafa nuun jedhu sun sirrii miti hin jedhu. Alright? So, Oromummaa isaanii eenyuyyuu mormeen beeku. Ani Oromoodha jedhee asirraa dhalatee achirraa dhalatee sun siyaasa miti dhugaa dubbachuu. Sun waan sirrii miti natti fakkaata. Mooraa qabsoo Oromoo keessa jiraahi no miti. Isa dhiisiti warreen rakkoo Itoophiyaa fooyyessuuf karaa Oromootiin deemna jedhanuyyuu jalqabni isaanii rakkoo Oromoo yoo hin taane mooraa qabsoo Oromoo keessa hin jiranii jechaa jira. Ani akkasittiin yaada. Now, adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaan akkasitti yaadaan beeku. Akka dhuunfaatti garuu namni rakkoo Oromoo furuu dhiisee rakkoo Oromoo sadarkaa lammaffaatti dhiisee rakkoo Itoophiyaa hiikuudhaaf karaan nu baasu karaa Oromooti jedhee Oromoorra dhaabbatee rakkoo Itoophiyaa furmaatatti godhuudhaaf carraaqu nama Oromoodhaaf qabsaa'u osoo hin ta'in nama Itoophiyaadhaaf qabsaa'u. Adda addummaan kana keenya jechuudha. Kaafaa'oo kana kanin ani itti makamne kanaaf dhugaatiin itti mufee barbaada. Because xiyyeeffannoon isaa eessarraa madda rakkoo Itoophiyaa furuudhaaf karaa Oromootiin deemnaa kan jedhu waan ta'eef jechuudha. Karaa federaalismiitti nu baasa kan jedhu inumaa jaarmiyaan lama sun jaarmiyaan sun beekadha. ONC fi OFDN kan jedhamu. Tokko rakkoo Oromoo irraa ka'a, tokko rakkoo Itoophiyaa irraa ka'a. Warra mi'eessoontu jira, warra bulchaatu jira. Lamaan satu wal simachuu dadhabee tenshiniin Baqqalaa fi Mararaa gidduu jiru bara meeqaaf. Wanni Abashaan hadheeffattee Baqqalaa mana hidhaa darbattee Mararaa dhiistuuf kanuma dhugaatiin itti yoo barbaada. Ati waan akkanaa kana dubbachuun barbaachisaa natti fakkaatu garuu jalqabeera ta'ee waan hin jalqabeef itti deema. So ani jara sanuu mooraa qabsoo Oromoo keessa hin jiranii jedhe. So akkasitti ilaaluu qabna. Eenyutu quuqama rakkoo Oromoorraa ta'ee furmaata Oromoodhaaf godhuudhaaf waan fedhe irratti aarsaa kaffaluudhaaf qophiidha. Warri biyya hambisuuf mirga Oromoo sadarkaa lammaffaatti gadi dhiibuu qabna jedhu kunis mooraa qabsoo Oromoorraa bahaa jira.
Jawaar obboleessi kee dogoggoraa jirta. Ati keeriyeeriin kee kan jalqabe I am Oromoo first jetteeti. Har'a Itoophiyaa first jechaa jira. Biyya hambisuu kan jedhu akkuma sila jedhe Itoophiyaa first jechuutti jira jechuudha. Dargiitti deebine jechuudha. Kun immoo nama mooraa qabsoo Oromoo keessa jirurraa kan eegamu miti. Nuun qaanessinii jedhee barreesse. Obboleessi nuun qaanessinii. Kan si wajjin qabsaa'uuf kaane bara qabsoo qeerroo sana I am Oromoo first waan jedheef jarri waan itti bobba'aniif. Isinii gala. Har'a immoo akkamitti kan Oromoo haa bultu biyya hambisnaa jettaa mormiin kiyya kan. Alright? Ifattiin isinitti maqaani. Dhoksee ololaan namarratti nama reebuun barbaada. So, ijoolleen amma aangorra jirtu kun Oromoodhaayi of course they are. Rabbiif kenneef akkuma nuuf kenneef. Mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru no. Duris ergamtoota har'a immoo kumaartanyoota. Kumaara naannoo siyaasa Itoophiyaa afaan Oromootiin warra dalagudha jechuudha. Sun immoo fakkeessudha. Maaliif fakkeessita? Oromoodha, dhugaa qabda, saba bal'aadha, biyyattii dimokiraatistee yoo itti deemte aangoo argachuu dandeessa. Maal kumaarri maaliif barbaachisa? Oromaadha maal kan jedhu maaliif barbaachisa? Barbaachisu. Dhugaa qabna, haqa qabna, uummata bal'aa qabna, dimokiraatisii biyyattii. Ce'umsa kan jennu kan barbaachaa turre kan ce'umsatu fashale. So amma yeruma hunda gaafa qarqara aangoo geessu waa'ee Oromoo gadi qabdee waa'ee biyyaa haasofta. Hayyuu duree tokko yookiin immoo garee tokko qofa otoo hin ta'in akka sabaatittu hoggansa baay'ee hoggansa dhaloonni kun baasuu guddisuu danda'u keessaa hedduu uummachuun barbaachisaadha. Because rakkoon biyyattiitu balaan biyyattii mudate kunuyyuu rakkoo hoggantoota dhabuu hoggansaati. Kanaaf hoggansa karaa hundumaan jechuudha. Karaa siyaasaatiin qofa, karaa waraanaatiin qofa, karaa kana qofa otoo hin ta'in akka hawaasaattu hoggansa jabaa qabaachuun barbaachisaa akka ta'e waan wal hubannu natti fakkaata. Kanaaf immoo haala tarsiimoo ta'een itti deemuu qabnaa kan jedhu. Thinking strategically towards freedom keessaa inni caalaan I think strengthening a strategic leadership kan jedhudha. So kanaa walii gallaa jechuudha. Hayyoonni bakka adda addaatti gurmuu kan ofii isaanii qabu. Oromo Scholars and Professionals Association jira, Oromo Lawyers Association jira, Oromo Studies Association jira, kan ogummaa adda addaa qaban kan hakiimootaatu jira, kan adda addaatu jira, kan looyerotaatu jira, kan hundinuu jiru. Kana caalaa immoo Oromo Scholars and Professionals Association kan jedhamu ammas karaa social mediaatiin, karaa emailiitiin, garee uummatanii waan dalagan qabu, walgahiis qabu, dhimma boruu fi anaan affeeranii jiru. Waltajjii isaanii irratti dhiyaatee gaaffiidhuma si gaafachuu barbaannaa hanuu yaayyoota waan nu baasu waan isin haasoftan irraa uummata dura dhaabbattanii haasoftan irraa kaaneeti isin gaafachuu barbaannaa qorannoo keenya ogummaa keenya irratti hundoofne waan Oromoodhaaf baasu kami kan jedhu isin wajjin wal mari'achuu barbaannaa jedhanii gaaffii dhiyeessanii jiru. I think anaaf qofa miti namoota adda addaa akka aktivistiitti of ilaalan akka qabsaa'otattis akka hoogganotattis of ilaalan hunda gaafachaa jiru. Anaaf xalayaan qabeera boru sa'a lamatti isaan wajjin dhiyaadhee mari'achuuf qophiidha jedhee ani fedhii kiyya agarsiiseen jira. I think boru sa'a lamatti isaan irratti baanee waliin dubbachuuf jirra. Now hayyoota gidduu adda addummaa ilaalchaatu jira, faffaca'insa jira, waliigaluu dadhabuu kan jedhu jira. Dhugaadha. Hayyoonni Oromoo hawaasuma Oromoo keessaa maddu. Achuma keessaa maddu. Akkuma hawaasni Oromoo bifa adda addaa irratti wal dhabu sanatti hayyoonnis wal dhabu. Hawaasuma fakkaata. Hayyuun hawaasuma fakkaata. Hoggansi hawaasuma san fakkaata. Beekadha. Karaa adda addaatiin yoo wal qoodna ta'e qoqqoodinsi sun hayyuu siin fudhata. Garuu hayyoonni malaayikaa miti. Hayyoonnis namuma. Nam tokkotu anan televizyiiniidhaan malee akkanatti na argee beeku qaba.
gaafa na argu namichi televezyiinii irraa bokkisu suni nama guddaa fakkaata. Umriidhaanis guddaa, qaamaanis guddaa itti fakkaate. Anaa gaafa laalu kuchubbii tan laaleetii beektaa namoonni biyya keenyaa waan jedhan jaaroliin jedhu. Namichatu nama hayyuu ta'e nama quraana qaraasisu, nama barsiisu, nama kana beeka halaalarra hayyuu jabaa jedhamee beekama. Gaafa bira gahee laalu namichi namuma maal jedhee gaafa bira gahanii laalanii hayyuunis namuma gaarris lafuma jedhe jedha. So hayyoonni isin jettan kunis namuma deemee namuma dogoggora uumu, ilaalcha dogoggoraa qabaachuu danda'u, beekumsi isaanii hanqina qabaachuu danda'a. Hayyuun waa hunda hin beeku. Keessattuu hayyuun ogummaa tokko qabu siyaasa irraa hin beeka jechuun hin danda'amu. Oromoon yeroo adda addaatti nama doktara ofiin jedhu hunda akka beekaa ofiitti fudhata. Doktarri sun waan inni barate ogummaa sanarraa beekaadha. Siyaasa irraa garuu beekaa miti. Hawaasa irraa garuu beekaa ta'uu hin danda'u. Waa hunda beekuu hin danda'u. Kana fudhachuu qaba. Namni barate namni mana barumsaa deeme hundi beekaadhaa jechuun hin danda'amu. Waan beekuu qaba, waan wallaalu beeku, waan hin beekne qaba. Akkasitti fudhachuun barbaachisaadha. Maaliif waliin galle warrumti quuqama Oromoodhaaf qaban warruma bakkuma tokko dhaabbatanii miidiyaa tokkorraa iyyaa oolan kuni maaliif akkas hayyoota saba tokkootitti waliin dhaabbatanii waliif tumsanii waliin uummata kana hin tarkaanfachiisne kan jedhu garuu gaaffii guddaadha. Amma maaltu jira yoo jettan hayyoonni qabsoo bilisummaa irratti hirmaatan they should be scholars of nationalist scholars. Jechuun scholarshippiin isaan generate godhan yaaddii fi beekumsi isaan burqisiisan qorannoon isaan geggeessan maal jedhamaa biyya alaa kanatti beekumsa engaged ta'e engaged scholarship meaning engagementiin publicii wajjin ummata isaanii wajjin qaban engagementiin warra aangoo qabu wajjin qaban jabaadha jechuudha. Wal dorgomu ilaalcha. There are three things that an engaged scholar should have. Number one, he has to be critical. Waanuma argate hin fudhatu warra aangoorra jiru qeequu danda'utu qaba. Okay? Dhugaa himuu qaba. Dhugaa qabu warra siyaasa hoogganutti himuu qaba. Speaking truth to power. They have to be honest and truthful. They have to be critical. And number three, they have to be deconstructionist. Because beekumsi isaan irratti hojjetamaa ture, dubbiin isaan irratti himamaa ture, seenaan isaan uummata keenya irratti barreeffamaa ture, dhugaa waan hin qabneef isa san diigdee keessaa dhugaa Oromoo baasuu dandeettii akkanaa qabaachuu qabda. So, critical ta'uun barbaachisaadha. Mormuu danda'uudha qabda. Qeequu danda'uudha qabda. Okay? Ammoo ilaalcha saba keenyaatirraa kaatee rakkoo keenya xiinxaluu danda'uu qabda. Ammoo nereetiivii uummata keenyaa generate gochuu danda'uudha qabda. Kana godhuudhaaf dhugummaan hayyoota nationalistii ta'an, hayyoota public intellectual ta'an, hayyoota quuqama qaban, hayyoota engaged ta'an. Jara kana of biratti sassaabdee, of biratti hiriirsitee, of jalatti hiriirsitee waliin deemuun barbaachisaadha. Kana keessaa hundi keenya gaafa qabsoon qeerroo Oromoo finiintu kan miidiyaa irratti nu argitan hundi qabsaa'otan isinitti fakkaannee baatu. Kanaaf gaafa waliin galle maal ta'an ijoolleen diigamanii uummanni diigame jettanii dhiphattu. Sun sirrii miti. Because kara deemaa dhumatu waliin dhufee dubbatama. Miidiyaa kanarraa obsaa oola. Okay? Namni hunduu beekumsa tokko hin qabu, komitmentii tokko hin qabu, bakka tokko dhaabbachuu iyyuu hin danda'u. Waan Oromoo ta'eef gaafa qabsoon Oromoo finiinte ilaalcha isaarraa ogummaa isaarraa dubbata. Okay? Kun jechuun ilaalchi waa hunda irratti walii gala jechuun miti. Kanaaf adda addummaan ni jiraata. Adda addummaan maaliif qoqqoodumun kun maaliif dhufa? Uummata keenyatu akkasi. Saba keenyatu bakki
ilaalchi isaa eessa gahe, beekumsi isaa eessa gahe, nareeshiniin isaa eessa gahe kanarraa madda. Hayyuun sabuma san fakkaata. Achi keessaa waan baquuf jechuudha. Garuu amma tattaaffii tokko tokko jira. Wantiin ani dubbachuuf jalqabee dhiise beekumsa uummata keenyaaf tolu bilisummaa Oromoodhaaf fiduu danda'u burqisiisanii ijaaruudhaaf hayyoonni walii galanii waliin qabsaa'uu qabu. Hayyuunis qabsoo qaba. Qabsoo geggeessuu danda'uudha qaba. Kanaaf wal ta'uun barbaachisaadha. Akka ani beekutti amma gaaddisa hayyootaa kan jedhu adda bilisummaa Oromoo ABO'n bakka tokkotti ijaaree haasofsiisuu jalqabee jira. Ogummaa keenyaan akka qabsoo kana tarsiimoo poolisii burqisiisaa yaada poolisii ta'u burqisiisaa akka isaan gargaaru kan godhu jechuudha. Inumaa anis affeerameen ture. Har'a kan inni duubatti hafee walgahiitu ture. Walgahii jalqabaati kun. So wanti akkasii deemaa waan jiruuf qabsoo kana haala tasgabbaa'een sagalee tokkoon bira dhaabbannee fuulduratti akka tarkaanfachiisnu danda'u mariin jalqabamee jira. Karaa biraatiin asooseeshinii adda addaatu jira. Asooseeshiniin kun hundi warri hayyoota Oromoo jechuudha. Hundi isaanii akka bilisummaa hawwatutti fiduun barbaachisaadha. Garuu immoo viizhiniin keenya maali gaaffii tokko abbaa biyyummaa ta'a. Tokko Itoophiyaa dimokiraatessuu ta'a. Tokko rakkoo Itoophiyaa furuudhaaf karaa Oromootiin deemuu qabnaa jedhee sitti iyya. Tokko rakkoo Oromoo furuudhaaf Oromoorraa kaanee mirga sabaaf sablammootaa kabajnee Itoophiyaas fooyyeessuu dandeenya kan jedhu jira. Kun immoo inumaa waa'ee jara kaanii maalumaaf kaasta biyya ijaarrachuu qabna jedhu. Naa ilaalchi sadeen kun bakka tokko wal bira wal ta'ee deemuu hin danda'u. So akkuma ilaalcha isaaniititti warri siyaasaa Itoophiyaa dimokiraatessuu barbaachisaadha jedhu hoogganutu jira. Isaan jala bu'anii deeggaruun barbaachisaadha isaaniif jechuudha. Warra akkanatti yaadan iskoolaaroota akkanatti yaadan warra bilisummaa barbaadna biyya keenya barbaadna rakkoo fi biyya sanaatiif furmaata fiduu barbaadna. Garuu kan finnu rakkoo Oromoo rakkoo keenya irratti xiyyeeffannee achirraa kaanee akka Oromoof tolu biyya isaa gonfatu gooneeti. Rakkoo keenya erga furannee booda piraayoritiin lammaffaa sabaaf sablammoota cunqurfamoo biyya san keessa jiraniifis akka tolu goonaa kan jedhu immoo jira. Ani isaan keessaa tokkodha. Kanaaf warra waliigalluu wajjin wal taanee waan akkanaa irratti hojjechaa jira. Warra immoo ilaalchaan waliin taane isaanis haa milkaa'an nu baasaa karaa jedhanii akka milkaa'an hin gargaara. Garuu nu dura gaafa dhaabbatan akkuma diinaatitti dha. Maaliif? Kan ofiisaa qabsaa kan filateen qabsaawaa namni haala danda'uun bakkuma danda'u irraa qabsaawa. Kanatu nu baasa jedhee yoo filate karaa saniin qabsaa'uu qaba malee karaan keessan kun hin baasu jedhee gufuu nutti ta'uu hin qabu. Qabsoo kana irratti gufuu yoo sitti ta'e akkuma diinatti ilaaltan. Kanatu adda addummaa keenya baasa. Ifa godha. Now kuni waan jirudha. Warri Filistiin keessas jira. Warra qabsoo bilisummaa geggeessu hunda bira waan jirudha kun. Balleessuu hin dandeenyu adda addummaa kana. Wal hubachuun barbaachisaa ta'a. Tooftaadhaan at least wal hubachuun yoo tarsiimoodhaan kaayyoodhaan waliin galleeyyuu gaaf tokko tooftaadhaan wal hubattee akshinii kee koordineet gochuun qindeeffachuun barbaachisaadha. Kanaaf immoo wal dubbisuun kanaafin siniin jedha laal bakka waliin gallee sanarratti wal abaaruun hin barbaachisu. Inumaa dhugaa walitti himuun kan barbaachisu gaafa waliin gallee. Waan isin biratti fudhataman qabne gaafa fidee dhufu gaafa san cal jechuu otoo hin taane avoid wal gochuu otoo hin taane dhugaa walitti himanii gaafa wal ta'uu dadhabne gaafa san dhugaa walitti himuu qabu. Kanaaf wal abaaruun riqicha walirraa kuffisuun barbaachisaan ta'u. Okay? Gaafuma hundaayyuu quba wal qabaachuun wal dubbisuun barbaachisaadha. Ani kanumaafin beektu amma Buleeskee Jawaar biyya adda addaa deemee yaada isaa himachaa jira. Itoophiyaa biyya hambisuun barbaachisaadha jedha. Bilisummaa kana sirrittuu ittiin yaaddanii warri dirree jirus yoo gaafatanii sirrittuu waan bilcheessanii beekanii miti. Kanaaf nun baasu suni karaan qawwee nun baasu qofa miti. Kaayyoon sunuu
biyyattiin yoo jiraatte abbaa biyyummaan mirkaneeffamuu danda'a. Kanaaf biyya hambisuun priority isa jabaa tokkoffaadha. Biyya hambisnee abbaa biyyummaa haasa'uu dandeenya jedha. Ilaalcha tokko kun sodaa ilaalchaa hin qabu. Ilaalcha nu baasa jedhee ilaalutti inni fudhatudha. Isaaf falmuun barbaachisaa ta'a danda'a. Garuu isa waan jedheef irraa baqachuu hin qabu. Maaliin godhe? Okay, yaadni kee kana. Ani immoo ani akka yaadutti muuxannoo kiyya keessattis akkan argutti biyyattii kana maqaa biyyattii hambisuutiin sabaaf sablammoota hedduu fitnee jirra. Biyya jechuun saba, biyya jechuun uummata. Okay? Prioritiin qabaachuu qabnu sabaaf sablammoota biyyasiiti. Isaan ijaaruudhaan biyya bulchita, biyya hambista malee isaan diiguudhaan yookiin gaaffii isaanii sadarkaa lammaffaatti gadi dhiibuudhaan biyya ati ijaartuu hin jiru. Rakkoon Abiyyis kanuma ture. Itoophiyaa tiqdam jechuudha beekataa kun. Dhaadannoon kun Itoophiyaa tiqdam jechuudha. Dargiin maal godhe Itoophiyaa tiqdam jedhee Eertiraa fi Tigraay fi Oromoo fi Somaalii dheekkamaa ture. Biyya hambisuu kan jedhu yaaduma Itoophiyaa tiqdam jedhu. Duraan dursa biyyattii hambisuu qabna. Ati waan akkana jettuuf ani immoo nun baasu jedhee waan hin yaaduuf wal haa morkinu uummata dura dhaabbannee karaa miidiyaatiinis haa ta'u waltajjii tokko irrattis dhaabbannee wal haa morminu uummanni sirriitti qulqulleeffatee akka beeku hayyuun waan beekuun evidensii qabatee ragaa qabatee uummata duratti dhaabbatee mormuu qaba. Ifatti wal haa morminu jedheen xalayaa barreesse. Deebinaan deebisnee dhimma amma karaa adda addaatiin tokko jaarsummaa sitti ergaa tokko warra si arrabsu sitti yaasa. Ani ammas ta'u ilaalcha kana qabaaf isaaf wayin gochuun hin barbaachisu jedhee nama. Ammas ta'u ilaalcha san uummata duratti gadi baanee haa wal morkinu uummanni qulqulleeffatee waan nu baasa jedhu haa gaafatu haa eeggamu. Santu nu baasa jedhee nama. Ammas. So hayyoonni hundi ilaalchi tokko qabaachuu hin qabani. Because uummata keenyatu bal'aadha. Ilaalcha adda addaatu siyaasa biyya sanaa keessa deemaa jira. Ilaalcha adda addaatu jaarmiyaalee adda addaatu jira. So akka amantaa isaaniitti akkuma isaaniitti fudhatama waan fudhatama qabu akka ilaalcha isaaniitti deeggaruun barbaachisaa ta'a. Mirga isaanii cabsuun hin barbaachisu. Garuu gufuu walirratti ta'uun barbaachisaa miti. So iftoominaan itti gaafatamummaadhaan uummata keenya dura dhaabbannee waan himachuu qabnu waan nu baasuu qabu himuu danda'uu qabna kan jedhu qaba. So akkasitti I think hayyoonni hundi karaa gajjallaatiin harka gajjallaatiin wal arrabsuu wal saaxiluu girrisaa walirratti yaasuu ololaan walitti bobbaastee ololaan maqaa wal xureessuun sun nu cabsa malee injifannoo tokko nu hin fidu. Kanaaf akkasitti tolerate wal gooneetuma deemuudha qabna. Kan nu baasa karaa nu baasa jennuun garuu falmachuu qabna. Ani qawweetu nu baasa ergan jedhee warra qawweedhaan falmataa jiru kana gargaaruun qaba. Yoo gargaarsi kiyya dadhabaa ta'e isin na gaafachuu qabu. Isatu nu baasan jennee eessa geessaree maal fiddeeree jedhamee itti gaafatamummaa qaba. Warri immoo karaa nagaatu nu baasa jedhus karaa nagaatiin falmee qabsaa'ee agarsiisee maaliif har'as gadadoo akkanaa akkasii jirra gaafa jettan immoo isin gaafachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. So bakkuma dhaabbatanii itti gaafatamummaadhaan qabsoo geggeessuun barbaachisaadha malee ilaalcha tokko qabaannee hundi keenya akkuma nam tokkotti deemuun hin danda'ama jedhee isin amanu uummata bal'aa waan ta'aniif jechuudha. So akkasitti itti deemuun barbaachisaadha. Now diversity management is absolutely necessary. Adda addummaan uummata keenya gidduu jiru fudhatama argachuu qaba. Waan adda addaatiin akkuma biyyi keenya bal'aa ta'e sanatti adda addummaa qabna. So ilaalchis adda addummaan fidaa amantaanis naannoo kutaanis waan kana abaaruu hin qabnu. Waan jirudha. You have to take account of it. You have to be sensitive to it. Jechuun dhaggeeffachuu qabda. Yaada fi waan uummanni kuni waan kiyya na jalaan tuqiin jedhu san fudhachuudha qabdu. So adda addummaan jiraachuu mala adda addummaa san immoo hubatteetuma akkam gooneetti adda addummaan sun otoo jiru
waliif akka saba tokkotti waliif dhaabbannee waliin dhaabbannee waan barbaannu argachuu dandeenya, injifachuu dandeenya kan jedhu irratti hojjechuu qabna. Now, hooggansi barbaachisaadha kan irratti. Diversity management requires a strong leadership that transcends our differences. This is why we need a strategic leadership. Okay? Namni tokko maal gaafate? Hoogganoota keenya akkamitti amanna? There is a problem of trust. There is a crisis of trust among our politicians jechuudha. Hooggansi keenya amanamaa ta'uu dadhabee jechuudha. Bara baraaf hooggansa meeqa argine waa meeqa nuun jedhee deemee gaafa ittiin tolle gaafa badus nutti ni as deebi'ee maal eessaan geesse qabsoo kana gaafa jettuun dhiisi kun bilchiginnaatti namni kun dhiiseetuma daldalummaatti ofii isaatiif gara diinagdeetitti gore kun waan ofii isaa dhuunfaa isaatti hojjete. Isin gaafattanii inni soo isinit deebi'ee itti gaafatamummaadhaan isin bira dhiyaatee kana yaallee turre kana yaadni keenya ture hin taane kanaaf dadhabne immoo amma gaa dadhabne irraa gallee qabsoo kana jechuu dhugaadha bar kunis namni dadhabeen inuma irraa hafa dirqiidhaan akka qabsaa ta'u hin gootu inuma dadhaba namni anis amma sooromee irraa hin deema gaafa jedhee inuma deema garuu himachuu qaba nan dadhabee waan nu baasu natti fakkaannee amma dhaloota biraatu itti darbuu qaba dabareen kan jara biraati jettanii deemuunis waan ma jiru garuu iftoominaan bakka itti jirru kana ibsuu ummata keenyatti dadhabne jaarmiyaattuu hin ibsamu bargaaf tokko tokko tarkaanfiin fudhatame jaarmiyaan hin beeku namoota xiqqishoota achi keessaa beeka isaantu waan murteessaa gaafa as deebitu miseensi sirraa faca'a. Abaluu kanoo abaluu wajjin mari'atee nuni mariisisnee ofuma isaatiif fudhatee deemee maal inni ganeeraa gantuudha maal jechuutti qabu. Leencoo mallas dubbisaa maal kan jedhu waan beektan kan. Agartee isiniin mari'atee miti kan deemee fudhatu jechuudha. Kanaaf uummanni hin jiile hin dhufee hoggansa kana afaan mi'eeffatee nu dura dhaabbatee haasa'u kana akkamitti amannaa kan jedhu. I think this is a question of trust. It's a question of trust that actually is also troubling all political systems anyway, including from Trump and Trudeau for that matter. All right? Leadership has to be trusted, and this is why we need a new generation of honest and trustworthy, competent and accountable leaders. When you think strategically about freedom, you need to think about strong leadership, a towering leadership, especially hoogganaan ummata bilisummaadhaaf qabsaa'u, a towering leadership that's visible from distance, like Nkrumah, like Gamal Abdel Nasser, like Mandela. Hoogganaa akkanaa qabaachuu qabda. Hoogganaa addaddummaa ummata keessa jiru caalaa bira darbee kan mul'atu. Hoogganaa ummata biraatiif abdii horuu danda'u. All right? Kanaaf bara Nkrumah gaafa Gaanaa bilisa baasu Gaanaatti hin dhaabbanne. United States of Africa uummachuu qabna jedhee yaada jabaa qabatee ammas politically we are free, if we are economically we are not interdependent, and together we develop as Africa, we are going to be subject to new colonialism. Namoota so inni maal yaade United States of Africa yaade deemee African Union ta'e sun warri Caribbean erga bilisa bahanii booda British Empire jala West Indian Federation ummatan warri bilisa baheetu West Indian Federation maaliif karaa diinagdeetiin wal jabeessuu qabu karaa securitytiin waliin dhaabbachuu qabu maaliif humna jabaa Ameerikaa jedhamutu addana jiraati nu liqimsa waan ta'eef ummatanii I think dhugaa shammoo jaha booda diigame sun Kenyaattaan Nerereen wal ta'anii East African Federation ummatan. In 1960 they were free. In 1963, in 1965 they formed the East African Federation. Agarte hoggansi jabaan Nerereen amma hoggansa hunda keenyaati miti. Namicha Swahiliidhaan barreessinu malee afaan Afrikaatiin barreessinu malee of beekuu of baruu hin dandeenyu jedhee Uja Ama jedhee African Socialism afaan isaatiin barreessee lafa kaa'e.
Like a leader that transcends his own population. Kenyatta is the same. Not Uhuru. Jomo. Alright? Akkas, like, hoggansa akkasii barbaada bilisummaa, gaafa bilisummaadhaaf qabsooftu, hoggansa jabaa Samora Machel fa'aa ilaaluu dandeessa. Castro fa'aa ilaaluu dandeessa. Ho Chi Minh fa'aa ilaaluu dandeessa. Hoggansa akkasii barbaachisa. Kanaafini hoggansa jabeessanii, hoggansa jabaa fuulduratti ilaalu, waan baay'ee of duratti ilaalu, uummata kaan hammachuu danda'u, inspire gochuu danda'u. Hoggansa akkanaa kan waloodhaan murteessee waloodhaan itti gaafatamummaadhaaf iftoominaan dalagu uummachuu qabna. Nu immoo kana gochuu hin dandeenya. Saba bal'aadhaa, saba guddaadhaa, nama barate hedduu qabna, hayyuu hedduu qabna, goota hedduu qabna, qabeenya qabna. Hoggansa akkanaa jabaa baasuun waan dadhabamu miti. Kan jennuuf kanaaf. So leadership is important for diversity management. A leadership that transcends the differences will bring people together. And one of the reasons we are at the Fakandemnuf, hoggansa walitti nu qabu dhabne. Hoggansa amannu dhabne. Isinii galaamti wanti isin jechaa jiru. Maaliif waraanni kun carraa tokko nuyi qabnu jenna? Hoggansi waraana kana Oromoo hunda caalaa beekaa waan ta'eef miti. Waan beekuun garuu amanamaa ta'ee wareegama kaffalaa jira. Dhiiga dhangalaasaa jira. Kana amanuun qabna. Akkamitti amanuu dadhabna? Nama dhiiga isaatiin, lubbuu isaatiin, dhugaa inni kanatu nu baasa jedheen aarsaa kaffalaa jiru kuni hoogganaa trust gochuu qabdudha. Because siif du'aa jira waan ta'eef jechuudha. Akkasitti yaaduu qabna. Garuu beekumsaan immoo hooggansa kana ijaaruun, jabeessuun, sirna itti godhuun, sirna jabaa hooggansa itti gaafatamummaa qabu ijaaruun barbaachisaadha. Sirna ijaaruudhaaf immoo hayyoonni qabsoo kanatti amanan wal ta'anii sirriitti mari'atanii waan jabaa burqisiisanii hooggansa kana bira dhaabbachuun barbaachisaadha jechuuf hin barbaadu. Alright? Cichoominni barbaachisaadha. Cichoominni barbaachisaadha. Kaayyoo irratti murteeffannee jabaannee dhaabbachuun barbaachisaadha. Garuu wanti tokko wanti jedhamu qabu yerootti godhuu qabna qabsoo kana. Qabsoon gaafa dheerate namatu sirraa du'a. Rakkootu sitti baay'achaa deema. Diinatu sirratti jabaachaa deema. Yeroo sitti bitata. Jirtu miti na wajjin. So tarsiimoo gaafa baafattu, tooftaa gaafa filattu, yeroo hangam keessatti waan kana xumuratti godhuuf yaadda kan jedhu dimshaashumaanillee yoo ta'e bara akkanaa kanatti qabsoo kana asiin gahuu barbaada kan jedhu yerootti godhuun barbaachisaa. Yoo yerootti hin goone deadlaayinii yoo hin qabaanne akkanumatti deemta gaa. Inumatti ittirata. Ittirachuun sunuu bakka qabsoodha si. Okay? Kanaafi amma I understand I'm not fair on the people who are fighting on the field because they don't have the luxury of time to sit down and think Mogashani booda bilisa ba'a jechuudhaaf waa hundatti intalanii kana gochuudhaaf bakka gaariin jiran naaf galasu. So when I say this, I know I submit this very humbly because I know I am not in their position. Garuu haa toltu haa baddu yeroo muraasa kana keessatti kana achieve goona. Injifannoo xiqqishoo isaa taatu. Ji'a sadii keessatti kana godhachuu barbaada. Ji'a 12 yoggaa tokko keessatti kana godhachuu barbaada. Kana dhuunfachuu mirkaneeffachuu barbaadna kan jedhu uummata akkasitti masaktee yoo hin deemneeni gaafa dadhabee sirraa deema. Gaafa filannoon adda addaa dhufu filmaata adda addaa qabaatu hin deemu. Sana fudhatee itti deema. Gaaf tokko immoo maali Oromoodhaaf kunoo hangana dhamaanaa jirra. Oromoon immoo kunoo akkanatti duroomee akkanatti aangoo qabatee jira. So maaliif hin raddamaa? Mee yaalaallu jedhee sirraa deema. Ati gantuudha jettaan sana. Dhiigalee maaliif kun ta'e yeroon gaafa dheeratu nama dadhabutu deema. Namni of biraa qabdu si jalaa dadhaba. Diinni ati fuuldura kee jiru immoo yeroo waan argatuuf jabaachaa deemuu danda'a. Okay? Firri ati qabdus sirraa jijjiiramuu danda'a. Amma
waggaa 4 keessatti mootummaan Ameerikaa jijjiirama. Gaafa jijjiiramu firri ati qabdus jijjiirama jechuudha. Dippiloomaasiin ati qabdus isa wajjin jijjiiramu qaba jechuudha. Kanaaf yeroo yoo itti goote malee namni sirraa dadhaba, firri sirraa deema, firriin jijjiirama, diinniin jijjiirama. Kanaaf daayinaamik ta'een kan hogganu hoggansa daayinaamik ta'e qabaachuu qabna kan jennu kanaaf. Okay, biran darbaa tokko yes, we need to be thinking about reclaiming Ababiyumma, recovering our rights, and that's what we are up to. Reclaiming our identity, recovering our land, reclaiming our land, and recovering our resources and recovering our goals. So that is part of Ababiyumma. Now, Gafin Jaban, Buliski Yakase, post Abiy policing Nui Kabnu, post Abiy dispensation case, policing Nui Kabnu Mali Kanjib, Hasaki Yakesati Kasuf Yadin, Utum Kasim Fit. Inni strategic roadmap for the future. From peace plan to political settlement to bilisumma, to referendum. Peace plan roadmap akkasi qabaachuu qabna. Yeroo adda addaatti faranjoonni maal jedhu? Oromoon maal barbaada asin jetti? Har'a sitti himti, boruu sitti himti, waggaa 20 booda sitti himti. Oromoon kun maaluma barbaada? Because dhimma isaanii wajjin wal madaalchisaniiti walitti qabanii kuni nuu fayyadamoo nuu fayyadu jedhu barbaadu isaa. Okay? Kanaaf maal inni karoorri keenya akkasii uummanni keenya biyya isaa akkamitti to'ata, biyya isaa to'atee bulchiinsa akkamitti ijaarrata, bulchiinsa ijaarratee filannoo referendamii akkamitti geggeessa, gaafa referendamii sun geggeeffamu immoo hirmaattoonni siyaasa ilaalcha adda addaa qaban dhufanii akkamitti keessa hirmaatu, akkamitti duula godhatu, uummanni immoo isa keessaa akkam filata. Okay, tokkoffaa bilisummaa, lammaffaa walqixxummaa, sadaffaa federeeshinii maal kan jedhu. Kana hunda duula goonee ifatti uummata duratti uummanni filannoo isaa beekatee cost benefit isaa analyze godhee xiinxalee akka filatu jechuudha. Kana uummata aangeessu jechuudha. So karoorri sun maal qaba of keessaa? First, peace plan from ceasefire on. Peace plan, comprehensive peace plan, comprehensive political settlement, including transitional justice. Then, through hiree ofii murteeffachuu kan jedhu. Biyya kana akka walaba taatu feetamoo jara kaan wajjin impaayera diigne kana keessaa warra bilisa bahan wajjin hariiroo qabaattee walii galtee biyya haaraa ijaarratta. Biyya haaraa ijaarrattu sana keessatti akkamiin waliin jiraatta? Karaa federeeshiniiti moo? Karaa konfedereeshiniiti moo? Karaa commonwealthiti moo? Kana hunda yaada sirriitti xiinxalamee lafa kaawwamee jira. Qophiidha kana fudhachuudha. Garuu wanta dursiisuu qaba. Wanti dursu immoo qabsoo amma of harkaa qabnu kana xumuratti goonee uummata keenya aangeessinee nagaan hanga dhufutti waraana qabnu kana humna qabnu kana jabeessu hanqina qabnu kana immoo guutuu santu barbaachisaadha jedheen amana. Now, social media irratti namoonni tokko waboon fi faannoon walii galanii mootummaa ofirraa dhahaa jiru maal kan jedhu haasofte lakkee ani waan akka siyaasatti haasofne. Wanti ani jedhu faannoon kuni bifa adda addaa qaba. Nam tokko miti, garee tokko miti, garee faffaca'ee jiru, hoggansa faffaca'aa qabu, yaada faffaca'aa qabu tu jira. It's a broad church. Isaan keessaa warroonni sabaaf sablammoota biyya san keessa jiran wajjin nagaa ummannee walqixxummaadhaan waliin jiraanna kan jedhan jiru. Warri nu qunnamaa jiran jiru. Okay? Yoo at least waliigaluu dadhabuu dandeenya. Tattaaffii amma goonu kana garuu qindoominaan akka goonu mariin jalqabamuu qaba. Amma garuu keessoo keenyatti rakkoo waan qabnuuf waan keessoo keenya hanga fixnutti nuuf obsaa jedhanii warra nutti dhaammatantu jira. So warri kun, they are not expansionists who want to claim every land that they have staked on. No.
Of course, they all think that their peoples, okay, ummanni isaanii akka addatti golatti galfamee reebamaa jirutti warra laaludha. Well, sun hundi isaa dhugaa miti. Rakkoo garuu aggaamii guddaatu isaan irrattis jira. Akka sabaatitti sabni tokko miidhamuu hin qabu mootummaa kamiinuu. Sabni eenyuyyuu kan isaaniitis dabalatee jechuudha. Mootummaan haqa malee isaan irratti gaafa duulu sirrii miti jechuun dirqama keenya because nuyi warra dhugaa qabu, warra haqa qabu, warra seeraan ala reebamuu hin qabne jennee amanudha. Okay? Isaan immoo uummata kaan caalaa nutu biyya bulchuu qabaa, namni biraa biyya kana keessa jiraachuu hin qabu warri jedhu gaafa dhufu achuma dhaabbadhaa ofirraa jechuuni qabna nuti. Alright? So there are people from among them who believe that it is important to coordinate actions with our forces and mootummaa kana jigsuudhaaf tooftaadhaan akka walii galu, akka qindoominaan socho'uun warri barbaadan jiru. Strategic alliance kan jedhamu, okay, inni tokko kana warra akkanaa kana wajjin kaayyoodhaan yoo waliin galleeyyuu, okay, tarsiimoodhaanis yoo waliin galleeyyuu tooftaadhaan at least hanga ta'e waliin deemuun hin danda'amu. Kana ibseen beekaan seera push miidiyaa irratti darbe kana keessa. Garuu ammatti hariiroon wal qunnamtiin jira malee walitti hidhachuun jira. I think warri dhaabaatis kana ibsuu hin danda'u. Walitti hidhachuun tokko jira. Garuu isaan maal jedhanii nuyi ammatti adda addummaa hedduu nu keessa waan jiruuf wanti labsinus hin jiru isin biras dhufnee wanti haasofnu baay'een qulqullaa'uu qaba. Adda addummaa keessoo keenyaa fixachuu qabnaa. Isa fixanneeti isinitti dhufnaa, isinitti deebinaa kan jedhu jira. So sun immoo waan gaarii. Yoo tooftaadhaaf nu waliin galanii hanga ta'e tarkaanfatan sun gaarii. Dhugaa dubbachuuf ammoo warra walqixxummaa sabaatiin sabaa fudhatu wajjin waliin dalaganii uummanni sunis uummatuma nu bira jiru uummata wallaadha. Nagaa qabaachuu qaba, haqa isaa qabaachuu qaba, biyya isaa irratti immoo dagaagee jiraachuu qaba. Mirga isaas kabajamuun barbaachisaadha, mirga isaa kabajuus. So yoo isaan mirga isaanii kabajamee, mirgi isaanii kabajamee, biyyi isaanii nagaa ta'e nuuf nagaadha. Yoo isaan jeeqamaa bara baraaf jiraatan daangaa ce'anii gara keenya dhufu. Kanaaf quba qabaa wal qabaachuun warra ollaa wajjin barbaachisaadha. Strategic alliance gaafa jennu warra fagoo jiru qofa otoo hin ta'in warra nu bira jiru ollaa keessa jiru sanummoo nu wajjin baay'ee wal dorgomaa jiru daangaa walirraa qabnu sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Waan isaan jedhan dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Warri sammuu qabu, warri nagaa qabu, warri namatti dubbachuu danda'u, Oromoo kana dubbisuun hin barbaachisu warra jedhu warra akkasiitii miti kun. Waliif jirraa akka maagoonumee warra jedhutu jira. Warra kana wajjin haasaa jalqabuudhaaf tattaaffiin jira. Garuu ammatti wanti waliin opereeshinii godhaa jiru waan jiranitti fakkaatu warri dhaabaa kana ibsuu danda'u. Now, kan biraa, yeah, I think miliyoona meeqatu du'ee Oromoon kan jedhu jira. I think kun waan lakkaawamee lafa kaawwamee miti because gara Minilik san irraa jalqabee uummanni buqqa'u, uummanni du'u, uummanni baqatu meeqa akka ta'e eenyutu ibsee danda'a. Uummanni gabrummaadhaan gurgurame hedduutu jira. Kana eenyutu lakkaawee beeka. Garuu namichi Bulatovich jedhamu, Alexander Bulatovich, in 1897 he wrote a book. In that book he says almost half of the Oromo nation has been destroyed. Almost half of the Oromo nation. Sun immoo bara sanitti almost half. Bara sanitti Oromoon yoo miliyoona 10 ta'e miliyoonni 5 du'e jechuudha. Baruma sanitti. That was 1897 mind you. Okay? Natti fakkaatu because Itoophiyaan sunu sabaaf sablammoota hunda walitti qabdee gaafa Haile Sillaaseen Ingilizirraa deebi'ee biyya seenu I think bakka tokkotti miliyoona 20 turte. Warri reebicha warra Xaaliyaan irraa hafe jechuudha. Xaaliyaanis baay'ee miiteeni, especially naannoo Amaaraa kana, Sidaamaa kana keessa baay'ee miiteeniitu. So warri miidhame baay'ee turan. Gaafa namichi biyyatti deebi'u miliyoona 20 ture. Jechuun Oromoon hangam ta'a achi keessaa. Let's say, as we say today, 40%
yoo jenne hangam ta'a. So hangamtu du'aa ture bara dargii hangamtu du'e har'a soo hangamtu du'e kana namni staatistiksii qabatee jiru hin beeku. Dirqamni hoggansa baranaa maali yoo jettan nama bobbaasu qaba. Nama bobbaasu saniif itti gaafatamummaa qabaachuu qaba. Warra bobbaasisan hangamtu nurraa ajjeefame hangamtu immoo nurraa miidhame kan jedhu ummata keenyatti ibsuun maatii isaaniitiif kan du'e jedhanii himuun okay kan dhibame kan rukutameera yaalamuutu qabaa kan jedhus kanas lafa keenyee galmeessinee ummatatti iftoominaan dubbachuun barbaachisaa ta'a. So hoggansi har'a jiru kana hin beeka. Waraana hangamiitu of jalaa qabna, waraana hangamii bobbaasaa jirra, waraana hangamtu nu jalaa miidhame, waraana hangamtu nu jalaa wareegame kan jedhu galmeessinee of harkaa qabaachuun sanas qabannee ummatatti ibsuun sana qabannee maatii isaaniitiif himuun barbaachisaadha. Bakka akkanaatitti ilmi kee wareegame jennee ibsuu yoo hin dandeenye dhiigni isaanii akkanumatti dhangala'ee jechuudha. It is important for us to take account of the people who sacrifice for us. Despite the fact that injifannoon fagoo taatullee utumaa bakka jirru jettaanee ibsuun barbaachisaadha. Gaafas uummanni si jala hiriira. Beektaa itti gaafatamummaadhaan ilmi kee bakka kanatti akkanatti wareegame. Hin gaddina. Oromiyaadhaaf wareegame. Kaasaan keessan biyya bilisoomteedha. Ijoollee see keessan ni yaadanna haala ittiin guddattu itti ilaalla. Jennee itti dhiyaachuun barbaachisaadha. Kan badee kan cabee kan wareegame akkanumatti obboleessi biyya tokko achumatti du'ee kana dhiyaa kana jira ture maal jechaatu haasofna. Sun dhaabbachuu qaba. I think kana immoo gochuun hin dadhabamu har'atti because bara teknooloojiiti. At least picture fudhanna bakka hundatti. Maqaa isaa galmeessinee qabaannee maatii isaa barbaaduun barbaachisaa natti fakkaata ani akka jedhu. Siyaasni bara kanaa akkasitti kan deemu ta'uu qaba. Wareegamtoonni maqaa Oromootiin aarsaa kaffalanii du'an yaadatamuu qabu. Gaafa biyya ijaarranne gaafa nutti tole siidaa ijaarree maqaa isaanii tokkoon siidaa sana irratti barreessinee deemnee jarris maatiin isaatis achitti deemee maqaa san qaqqabatee boo'ee okay egaa kunoo jedhee deeme. Warri Tigraay waggaa 17 keessatti nama gara 60,000 nurraa dhume jedhan. Gaafa Maqalee deemtan siidaa sanaan beektu miti. Siidaa sana jala hiriirsanii nama du'e hunda barreeffatanii achi jira. Akkasitti yaadachuun barbaachisaadha. Nuyi gaafa qabsoon qeerroo finiinte san irreecha irratti haroo bishooftu irratti gaafa dhuman siidaa naa ijaaramuu jennee lammaafaa wajjin iyyaa ture. Siidaan inni ijaaramaa jedhanii wanti ijaaran tokko waan jabaa hin turre. Isaayyuu immoo Abiyyi diigama. Nama gara 7,000 ture miti akkasitti. Warra san yaadachuudha. Warra tasa dhumeef yalii qabe. Exactly. Sun sirrii miti. In fact, yoo danda'ame maqaan isaanii barraa'uu qaba. Because uummanni maatiin irraa dhume beekuu qaba. Maaliif dhume sababa maaliitiin du'e kan jedhu. Kun siyaasa dhaloonni kun iftoominaan uummata dura dhaabbatee himachuu danda'u ta'uu qaba. Civilized kan ta'e kan akkanaati jedhina. Kanaaf warra du'e yaadachuun barbaachisaa waan ta'eef warra du'e garuu at least we need to take account of them. We need to register them. We need galmaan qabaachuu qabna. Laal ilmi Oromoo hanganatu kanaaf du'e. Warri Tigraay 60,000tu waggaa 17 keessatti dhume gaafa jedhan nuyi himachuu hin dandeenyu kana. Hin dandeenyaam? Si maaliif dadhabne? Hayyuu dhabne moo? Warra barreessuu dhabne moo? Maaltu bade? Itti yaaduu dadhabne. Kanaaf amma immoo hoggansi baranaa itti gaafatamummaadhaan warra bobbaasu san jala bu'ee itti gaafatamummaa waan qabuuf jechuudha. Warra bobbaasu sanaaf itti gaafatamummaa qabdu. Maatii isaaniitiif itti gaafatamummaa qabdu. Uummata keenyaaf itti gaafatamummaa qabdu. Akkas waan ta'eef kanatti itti deemuu barbaachisaa kan jedha. Deemee kun hundi hoggansa tarsiimoo ta'e
qabaachuu. Thinking strategically about freedom and thinking developing strategic leadership kan jedhu irratti fachuu qaba. Dubartoonni Oromoo bakka hundatti qabsoo dirree irraayis keessaa hirmaachaa turanii har'as biyya alaa kana keessatti gargaarsa namoomaa geggeessuudhaan qabsoo karaa hundaatiin deeggaruudhaan maallaqaan deeggaruudhaan ijoollee wareegamtootaa guddisuudhaan isaantu dura jira nu dura jira. Gaafa jirraa ijaarru warri nutti makamee kun maal sadaqaadhuma nuyi godhaa turreedhaa gargaarsi namoomaa keenya jedhanii kan na bira dhaabbatan warra mana marii dubartootaa kan jedhamutu ture Awustiraaliyaa keessatti. Ijoolleen sun dubartoota gaafa jirraa ijaarru isaantu nu deeggare. So gaafa hoggansatti goonu akka carraa ta'ee dubartoonni sadii hoggansa ta'a. Pireezidantiin, deputy pireezidantiin, treesurariin hundi isaanii dubartoota ta'a. Ani in principle humanitarian work in Oromo community always has been a woman's thing. Yeah. So in this generation, when you establish a charity organization for the Oromo, you have to bring the people who are committed to charity, who have been doing the job for ages. And it was dubartoota kan. Egaa gaafa isaan pireezidantii, deputy president maal jedhamanii achitti bahanii Sagaayin kun maal godhuutti jira. Aboo beerra waa takka beekne walii qabee eessaan deemu kan jira namichi jira. Okay, warra baratee miti, hayyoota miti, aktivistii miti, miidiyaa irratti hin beeknuni garuu uummata hedduu gargaaraa turan. So, ani maalin jedhee utuun ani pireezidantii ta'e na abaaruu dandeessu. Okay? Na abaaruu irraa isin haftan silaa. Gaafa isaan immoo ta'an Sagaayin kun wallaaltoota beerran Oromoo beerran bira kaa'ee maal godhuuf deemaa jedhanii gaaffii jalqaban. Tun torban lama bultuu inuma duutii warreen kun waan isaan godhanii hin beekanii jedhan. Garuuma jiraate sirnatti goon ijaarsa jabaa waan ta'eef hanga har'aatitti jira. Torban lama turtu jedhan waggaa sadii ta'ee jira. So dubartoota Oromoo wareegama kaffalaa turan, warra ijoollee wareegaman abbaan irraa wareegame guddisaa turan, dubartoota qabsoo kana karaa adda addaatiin gargaaraa turan, har'as uummata keenya karaa gargaarsa namoomaatiin gargaaraa jiran hunda isaanii nu galateeffadhaa, harka nuuf dhahaa fi amileessa. Galatooma akkanuma fayyaa ta'aa ulfaadhaa jiraadhaa. Thank you.